Dreamstime.com audio. tole assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu jirra jirtu kabajamtoota jaalatamtootaa fi hordoftoota zaad podcast an haa jiraatu baga jiraattan jecha akkuma beekamu namni kamuu akkuma quba qabutti guyyaa har'aa kana nama jabaa artistii gameessa nama hayyuu fi goota nama dhabne waan ta'eef jalqaba irratti innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbi rahmata isaa haa godhu jecha gama miidiyaa kennaatiin nutis gadda qabnuu fi gahee akkamii akka inni taphataa ture waa muraasa irraa kan isinii kaafne isinif ifa goonu ta'a nu faana turan affeerraa zaad podcast tole hiriyoota kiyyaa wajjin guyyaa har'aa kana asitti argamu abduu firoo fi akkasuma abdiyoo akkasuma anis shukriin jedhamaa jechuudha kallattumaan gara qophii isin dabarsaa hiriyoota kiyyarraa yaada fuudheen gama qophii dabra mee abduu firoon gama isaatiin maal jedha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا دعوتوتا كينا قويا راه كرازات بودكاستي وين ندفنيف كد تداغاهم يبسطوا في نما قد دبني هيو بيكما ارتستي علي محمد يوكان مو علي برادان كان بيكمو غوتا افريكا كانتي اكسما مو ارتي اورومو كستي نما غهي ولا انا تبتا تريدا علي براني is inni duuti isaa yookaan ammoo gara akhiraa deemuun isaa nu baay'ee nutti dhagahame baay'ee nu hir'ise waan ta'eef gadda kana ibsachuudhaaf asitti argamne rabbiin isaa araaramu rabbi rahmata isaa godhu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nama guddaa dhabne waan ta'eef gadda kana ibsachuudhaaf akkasuma ammoo seenaa isaarraa waan isin hin beekne yookaan ammoo waan isin duraan beektan illee ta'u xiqqoo irraa isin yaadachiisuudhaaf asitti argamne kallattimaan gara sagantaa yookaan ammoo سينا إسا إبسوتي سينا تقو أبديون رانا تقوتي وانتا جمعة والماء بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سايبانتي وايدو إسيني كاساني تنجران وايدو كيسا ليمون هم برباسو قد نمرافو هاريا أكنا مكانت كان فيمو أرتستي قميسا قول أرتي نما سينا كبو ورليسا كنديسا في أكسمس واحد دولا أكبر كينيات سنتان أكافريكا الرأس دربيتين أكادونيات أدونياتون كليسا نما قداتو كود أبديتين جرتي الناس علي محمد يوكين أرتست علي برا نما يرو ديرا دا كيسا تومو كما أرتي أوروموتين كما أفان أوروموتين نما سرنا جنكرتا كيسا لي كليسا نما هركان كنتيني نما قميسا ديرا نما جبا بيته كان فيمو نما كنا كانوا تدابني علين لبوني سدربو سينا نساء كتب ميتين لفجرة يا سينا يدو قلمي ستين جرا كنا في مونوتس واحد دو كافني هجنوف مول أتتي سيمبرانجينيا كنا في فانا نفودان أفيراكينيا tole kallattumaan gama qophii kennaa seenaa mee jalqaba irratti alii birraa eessatti dhalate eessatti guddate akkasuma eessatti boqate maalirra akka ture gabaabsinee qophii kenna keessatti kan isin eeraa deemnuu fi akkasuma hayyoota kenna kanneen garagaraa eenyu fa'a akka gadda isaanii gabbahanii ibsatan kallattumaan waliin laalaa deemnaa jechuudha yoo sirrii jiraanne nu jabeessa yoo dogoggorre nu of kolchaa jecha kallattumaan yeroo tokko deebi'ee abdiyootti deebi'a abdiyoo mee haala artist yookiin weellisaa alii birraa yookiin alii muhammad jedhamu eessatti dhalatee eessatti akka guddaterraa kallattumaan itti nuufuu fi ibsa qabduu fi yaada hagamta akka gadda of keessaa qabdullee nuuf ibsaa deemii gadda jechuun dhugaa dubbatuudhaaf gadda hedduutu nutti dhagahame nama akkanaa kana beeyta eebadee waan fuutuu fi malee osoo gaafanii lubbuun jiru cinaa ta'anii seenaa isaarraa odeeffatanii waan gaarii ture garuu immoo namoonni tokkos haa ta'u miidiyaan tokko kanaan dura osoo inni jiru seenaa namoota kanaa qorataniitiin uummataaf dhiyeessaa isiniin turan haa ulfaatan galatoomaa isinitti haa baratu jennaan jechaadha bifa barreeffamaatis waa hedduu aliin nama seenaati jechaan seenaan baratamaan keessattuu immoo biyya kana keessatti beeyta ilmi namaa gaarummaan isaa humni inni qabu erga inni lubbuun darbeedha kan inni beekamu gaafa inni si hirdhise qofa gaafa iddoo inni siif cufe saniin sitti jechaan qaawwi qilleensi yookiin sisseene qofa beeyta sun ta'uun qabu garuu immoo dhugaa dubbatuudhaaf warroota bifa barreeffamaanis haa ta'u bifa afaan alii birraarraa kanaan dura haasofsaa turaniin galatoomaa ulfaadhaa jechuu barbaada. Tolemee kallattimaan gama seenaa artist Alii Birraa yookiin Alii Muhammaditti yoo ceenu Aliin Birraa weellisaa qindeessaa akkasumas walaleessaa muuziqaati. Bara akka warra faranjootaatti Aliin fulbaana 29 bara 1950
naannoo magaalaa Dirree Dhawaa akka lakkoofsa Awuroopaatti jechaadha. Magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Laga Harree jedhamutti dhalate. San booda immoo erga dhalateen booda akka seenaan himutti haadhaaf abbaan isaa waggaa 3 gargar bahanii ijoollummaa isaa keessatti. San booda inni abbaa isaa biratti guddate. Sana booda immoo yeroo umriin isaa 13 ga'u daandii gubbatti daldala garaagaraa daldalaatiin of jiraachisiin jechaan kara jireenyi isaa itti fufuutti ture beektaa. San booda immoo kanarraa ka'ee gama aartiitti dhufe. Suutuma suutaan lafti Harargee yookiin lafti Afranqalloo warra aartiiti. Warra aartii kana warra jechaan warra seenaati. Warra Oromoo irraa galata guddaa qabu. Warra akka Sheek Bakrii Saaphaloo, warra akka Dooktar Muhammad Rashad Abdullee namoota seenaati. Seenaan uummata Harargee kun beektaa yoo keessa deemte siin tara. Kanaaf immoo seenaa dubbatu miti. Galaana guddaadha. Kanaaf immoo addatti seenaa dubbatu osoo hin taane dubbii fila beektaa. Wal bira hambisuun immoo bu'aa hin qabu. Oromoon adda jechaan Harargeen kaleessa haga ilaa Alii Biraati haga hambaa Alii Biraatitti illee riqicha uummata kanaati. Artii uummata kanaati. Jechaan ija artiiti jechaadha. Kanaaf immoo Aliin shoora guddaa taphateetiin jira beektaa. Gama aartii kanaan yoo ka dhugaa dubbannu taate san booda gara hawwisoo Afranqalloo kan aadaa Oromoo guddisuuf dhoksaadhaan hojjechaa turetti makame beektaa. Sirbi inni jalqaba waltajjii irratti sirbe Birraadha Bari'e kan jedhamu ture. Birraadha Bari'e kan jedhamu ture. Akkuma jalqaba irratti sii kaaftuudhaaf yaade Birraadha Bari'e jedha. Birraadha Bari'e jedha akka seenaan himutti jechaadha. San booda akkuma tu jalqaba kaafte Alii Muhammad jedhama Aliin Birraa. San booda immoo sirba inni sirbe sanirraa ka'aniiti aartisti Alii Birraa jedhaniin maqaa isaa gama Alii Birraatti deebisan beektaa. Kanarraa ka'ee maqaa Alii Birraa jedhamu argate. San booda immoo jabanni sun mootummaa Haayila Sillaasee keessa ture. Mootummaan Haayila Sillaasee hawwisoo kana bara 1965tti cufee miseensota hawwisoo kanaas gartokkeen mana hidhaatti naqee Aliinis baqatee gara Finfinneetti gale jedha seenaan yoo dubbatu beektaa. Akkaataan jechaan akka seenaan himutti nama harka hillaatiin jechaan waa hedduu itti hir'ateetiin hin ture akka seenaan haasuutti beektaa. Isa qofaa miti warroonni akka Nuhoo Gobanaa warri lubbuun jiranis warri kaleessa lubbuudhaan darbanis hundi isaaniitu warra rakkina keessa as darbeedha. Yaa warra jechaan ufii daandii ufii dhiisee ibsaa dhalootaaf ibseedha beektaa. Warra akkanaati jirri. Gama inni jechaan gabaabumatti seenaan Alii Birraa osoo inni gara Finfinneetti hin dhufin kana fakkaataa. San booda inni gara Finfinneetti dhufe jira seenaan. Tole kallattumaan dhugaa ulfaadhu siin jedha waa baay'ee waan hawaasa kennas ta'ee an mataan kiyyayyuu hin beekne waa hedduu irraa nu ibsite. Jalqaba irratti maqaan Birraa jedhu abbaa isaa osoo hin taane weelluu jalqaba yeroo jalqabaatiif inni weellisisantu Birraadhaa Bari'e waan jedhamuuf Alii Birraa jedhamee waamame jechuudha. Kallattumaan gara obboleessi kiyyaa Abduu Pirootti as deebina. Doktor Alii Birraa ka bu'aa bahii kana hunda keessa darbeeti ka inni bakka tana gahee akkasuma immoo yeroo gabaabaa dura immoo gara wantoota asiin dura dabarse seenaa keessatti sagantaa itti aanu qabachuu keessatti taree bara Ramadaana dabre jechuudha. Gara masjida ufii isaati ijaaretu jira. Achitti dhufee wantoota garagaraa haasa'ee ture. Akka tawbatillee achitti himee ture. Namni kun akka haasaa isaarraa hubannetti harmeentoo yeroo lubbuun jirtutti ati masjida ijaartaa naan jettee haarri tokko yookaan immoo haasaa ulfaata haasaa jajjabanatti haasaa turte jedha. Normaalii an haasaa isiisan qabadhee masjida ijaaruudhaaf kaka'umsa natti horaa ture garuu waan gara toobaan iyyadhe iyyuu hin beeku jedhe. Garuu eegas masjida saniin ijaare normaalii tawbaa isaa gara tawbaa deebi'ee tawbatee jidduu san dhukkubee ture. Na dhukkubeetii miti kan tawbadhee jedhe. Garuu akkuma tawbadheen dhukkubni natti dhufee na qabe malee dhukkubsadhee yookaan ammoo sodaadheetii miti kan tawbadhee jechuu barbaadeeti. Maraafuu rabbiin tawbaa isaa irraa haa qeebalu rabbi waan ta'eef rabbi tawbaa isaa irraa haa qeebalee ija yookaan ammoo ija rahmataatiin laaleenii haa simatu qabrii isaallee qabrii caffee jannataa rabbi haa godhu rabbi rahmata isaa godhu nama hagana ga'u tawbatee gara rabbi isaas deebi'ee rabbi isaattis qulqullaa'eedha nama guddaadha waan ta'eef kana kan yeroo as galu kana ramadaana kanaas kan nu dhageenye jechuudha waa'ee Alii Birraa.
tole Ali Birraa yookiin Ali Muhammad namni jedhamu akkuma Oromoon jedhe san Oromoon ilma waa sadiif qofaaf argatan jedhe yookaan ilmi waa sadi qofaaf dhalata jedhe jalqaba irratti ilmi tokko ilma haadhaaf abbaa isaa qofaaf yookiin maatii isaa qofaaf kan dhalatudha kan lammaffaa immoo ilma sabaati jechuudha kan saba tokkoof dhalatudha kan sadaffaa immoo ilma biyyaati yookiin ilma addunyaati jechuudha Ali Birraa immoo sadaniyyuu dabree ilma addunyaa guutuu ilma Afrikaa guutuuti jechuudha guyyaa har'aa kana dhugaa dubbachuuf akkamitti akka ibsuu fi akkamitti akka haasa'u inni jalaa bada maaliifu nama gameessaa fi hayyuu nama jagna yookiin goota nama waan dhabneef sun kallattii maan jechuudha Ali Birraan nama yeroo isaa yuunivarsiitii Dirdawaarraa Doftor Ali Birraa jechuu qubee lamaan san jalqabaa ittiin dabalate iddoo kamitti yuunivarsiitii Dirdawaarraa eebbifameenii yookiin achitti yuunivarsiitii Dirdawaatti fudhatee jechuudha. Yuunivarsiitii Dirdawaa doktorummaa inni kenneef doktora kabajaati. Doktora kabajaa yuunivarsiitii Dirdawaarraa fudhatee jechuudha Ali Birraa. Akkuma beekamu Ali Birraa bara dheeraadhaaf biyyoota ambaa ture achitti akka weelluu albama lamas akka gadi lakkise ni yaadatamaa jechuudha. Bara 1994 biyya Oromaa deemee achitti dandeettii aartii isaa guddifachuudhaaf siigalee dandeettii aartii isaa guddifachuudhaaf akkasuma aartii kana babal'isee afaan Oromoo mul'isee addunyaatti mul'isuudhaaf gara biyya Oromaa deemee jechuudha. Achuma osuma biyya Oromaa jiraataa jiru shamarree yookiin dubartii hedduu isa dinqisiifatu takka tan barreessituu Siwiidin taate jechuudha. Barreessituu Siwiidin taate achitti bultii wajjin dhaabbatee hojii jiraataa ture beektaa. Maqaan isiis Birgitan Astroom nama jedhamudha. Faranjiidha. Faranjis lammii achiiti. Siigalee lammii Siwiidin. Faranjima yaa tokkoma. Amma asitti garuu maqaa isii jijjiiranii fi Doktor Ilillii jedhamti. Gara Doktor Ilillii maqaa isii nama dhugaa nama barateedha nama hayyuudha. Akkasuma isiinis yeroo dhiyoo kana keessa afaan Oromootu sadarkaa sirriitti haasa'uu tokkotti siixee jirti jechuudha. Kana fakkaata Doktor Ali Birraa Orma biratti jechuudha. Yeroo Ormi isa dinqisiifatu yookiin ammoo warri adii isa dinqisiifatu an akka mataa kiyyatti hedduu tokko na boonsaa ture maaliif beektaa? Yeroo isa laalanii isa dinqisiifatan Oromoon guutuun akka isa keessaan mul'isa beektaa? Mallattoo kennaa deema. Akkasuma gahee guddaa taphatee aartii Oromoo keessatti yeroo silaa afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhan sanitti afaan Oromootiin weellisee cunqursaa fi gadadoo hedduu keessa dabree tarkaanfatee reebicha dandamatee irra dabree bakka kana kan ga'e beektaa? Haguma fedhayyuu namni kamiyyuu lubbuun tamiyyuu du'adhaan dhamtuudha waan taateef rabbi rahmata isaa godhu jecha. Karaa xurree inni baase sanirra deemee weellistoonni yeroo ammaa kana jiran jechuudha yookiin ammoo warri aartii afaan Oromoo kana kallattii kamiyyuu warri kallattii nashiidaanis ta'ee kallattii weelluu afaan Oromoo sirbaatiin kan deemaa jiran xurree gaafa san Ali Muhammad yookiin Ali Birraa irra bahe san irra deemaniiti kan sa'a kana irra jiran beekte. Akkasuma bara 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti Ali Birraa dhukkuba kaansariitiin qabame. Dhibamaa ture. Erga san boodas ani dhibameera, dadhabeera, bakka yookiin nagaha nama biraa bakka buufachuu qaba Oromoon jedhee harka laanne siigalee. Utuma dhukkubuu ciisaa ka'aa weelluu yookiin ammoo aartii Oromoo jabeessuurraa duubatti hin deemine siigalee. Kallattii hedduun amma akka Afrikaattis badhaafamee jira namoonni hedduun ni beeytanii namni hin beeynes asumaan barataa jechuudha. Akka Afrikaatti bakka bu'ee eebbifamee ture addunyaan guutuun dinqisiifatee sagalee isaa namoonni isan beeyne hedduutu jira beeyte addunyaa kanarra. Namni isan beeyne garuu ammoo gameessa namaa ta'uudhaan weelluu isaatiin siyaasa inni sirbuun wantoota garaagaraa ergaa weelluun isaa qabu gara cidhaanis ta'ee eebbarrattis ta'ee ispoortiirrattis ta'ee kallattii kamuunu siyaasattis wantoota hedduu irratti tapha inni taphaterraa namoonni hedduun kan qaamaan isan beeyne takka hin argin isa beeka siigalee weelluu isaa beeka. Guyyaa har'aa kana onni nama hedduutu boohaa jira beekte. Kanaafuu namoota Doktor Ali Birraa isinirraa boqatee nurraayyuu jalqabee hunda ilmaan Oromoo akkasuma addunyaa guutuun warri gadda keessa jirtan rabbiin gadda keessan isiniif laaffisu jecha.
akkasuma Dr. Ali Birraa rabbiin jannataan isa haa qananiisu jedha gama kiyyaan. Akkana kana qofa miti jechaan seenaan Alii Birraa seenaa dheertuudha. Galaana beektaa fuudhee namaan tara. Yaa keessaa bahuudhaaf immoo ulfaataadha beektaa. San booda jalqaba takka sii kaasti gara Finfinneetti dhufe. San booda erga gara Finfinnee as dhufe booda sirboota adda addaa hojjechuu ture. Artiin isa keessa jira. Jechaan Oromoo kana beektaa artiin isa keessa jira. Jechaan yoo laaltu waa hedduu uumamaan jechaadha. Uummata aartiiti beektaa. Uummata jechaan kennaa addaa qabu. Hayyummaaf gootummaa tana rabbiin isa badhaase. Yeroo kana Aliinis sabboona Oromoo kan ta'e Ahmad Taqii wajjin wal bare jedhe seenaan Ahmad Taqiis Aliidhaaf akka inni ittiin sirbuuf gitaara bitee akka kennaatti kenneefii ture jedhama beektaa. Jabana san keessa san booda immoo ka beekamtummaan Aliis magaalaa Finfinnee keessatti saffisaan dabaledha. Seenaan Aliin afaan Oromoo biratti afaan Amaaraa, afaan Arabaa, afaan Harargee fi afaan Somaaliitiin sirbuu danda'eera jedha. Kana qofaa miti Aliin afaanota torbaanidha. Yoo waliigalatti afaan torbaan afaan waliigala inni taphateen afaan torba. Afaan torbaan sirna cunqursaa, aadaa hawaasaa, siyaasaa wantoota hedduu gama ispoortiitiin fayyaadhaan hiyyummaa durummaa seenaa Oromoo guutuu inni kutaa sammuu kamuu keessa jiru gadi seenee bifa aartiitiin gadi baasee dhaloota dhaalchiseetiin jira. Seenaa hin dagatamne qabaachaadha. San booda gaa kun immoo namoota adda addaa biratti akka jajamuu fi jaalatamu isa godhee namoota isa jaalatan keessaa tokko Iyyu'eel Yohaannis kan jedhamu ture. Dura bu'aa Kibur Zabanyaa kan turedha seenaan bara san keessatti. Innis Aliin Kibur Zabanyaatti akka makamu godhee jedha. Achittis weellistoota bebbeekamoo akka Muhammad Ahmad Xilaahun Gasasaa fi Buzunesh Baqqalaatti makamee jedha. Kuniin hangaftoota Alii Birraati. Warra daandii aartii Oromoo dhiigaan saaqe beektaa. Warra lubbuu itti gumaache, warra irratti kol'e, warra akkaataan itti ibsitu iyyuu si dhiba beektaa. Warra dhalootaaf ibsaa qabsiisedha. San booda gaa Kibur Zabanyaatti erga turetti erga eda'amee carraa gara naannoo adda addaa deemee ittiin dandeettii isaa agarsiisu argate. Gara Suudaanis deemee weellistoota bebbeekamoo akka Muhammad Wardii fa'aa wajjin sirbe. Yeroo Finfinnee jiru waltajjii gurguddoo akka Hagar Fiqirii fi Raas Tiyaatiraa fa'aatti sirba ture beektaa. Nama guddaa ta'uu isaa irraa chaadha. Yeroo ijoollummaa isaayyuu boodarraa abbaa isaa wajjin mari'atee Finfinnee gallakkisee deemee bara 1970 keessa yeroo warraaqsi Itoophiyaa jalqabu Ahmad Taqii baha Itoophiyaa keessatti loltuu mootummaatiin odololuu du'e beektaa. Saayibni isaa kun kan gitaara bitee kenneef. Aliinis baay'ee gaddee akkas jedhee sirbe jedha yoo seenaan dubbatu. Yaa hundee bareedaa yaa fixee miidhagaa yookiin hundee maqaa kan bira Ahmad Taqii ture jedha seenaan yoo dubbatu beektaa. Aliin san booda gaa qabsoo hin dhiifne qabsoo gama hedduudhaan ofirraa faccisaatiin ture. San booda gama albama maal gadhiisuutti illee tarkaanfateetiin ture. Jechaan cimina fi dandeettii rabbiin itti kenneef irra rafne beektaa. Akka ajaa'ibaatti itti fayyadameetiin jira. San booda albamii sirba afaan Oromoo kan jalqabaa ture seenaa sirba Oromoo keessatti bara 1971 baasee jedha beektaa seenaan. Sirbi jaalatamuu akka Hiyyaadin, Asaabalee, Ammaleelee fi Gammachuu godhatee albamiin isaa sirboota afaan Suudaan kan akka Alhabiib, Ween fi sirba Hararii kan akka Yidan Qaal of keessaa qaba. Jedha beektaa seenaan yoo dubbatu albamni yeroo sanii namni kun immoo gaa seenaa aartii Oromoo keessatti jaarraa hedduufonnee uummataa keessa akka ture aartistii jaalatamaa Alii Birraan du'aan adda addunyaa kanarra boqotaniitiin hin jirani rabbiin isaanii haa araaramu toobaa isaanii rabbi irraa haa qeebalu jenna gaanutis. Tole abdii hedduu galatoomi waa hedduu nu kaaste irraa baratanis seenaa kana ni galmeeffata namni gameessi namaa jedhee yaada. Tole Abduu Pro waan jettu qabda? Sa'aatiin kennas dhumaa jira. Sagantaan sa'aatiin nu dangeessuudhaaf deema. Ammaaf garuu kallattii seenaan Alii Birraa waan himamee dhumu miti. Akka cirracha bishaan keessaati. Baay'eedha jechuun inni waan baay'ee abdiyyoon nu kaasee jira. Akkasuma immoo miidiyaadhaan hedduun guyyaa irraa kana seenaa isaa baay'inaan gadi baasanii haasa'aa jiranii waan nu dhageenyis baay'ee haasa'amaa jira. Akkasuma guyyaa har'aa akka idarra galgala kaleessa galgala irraa kaasee namoonni gurguddaan gadda isaanii ibsachuutti jiranii namoonni gurguddaan biyya keenya warroota biyya bulchaa jiran irraa kaasee muummee ministeera irraa kaasee haga namoonni bebbeekamoo ta'an namni kun nama guddaa ta'uu isaa kan agarsiisu namoonni gurguddaan kan Abiy Ahmed akkasuma immoo Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'an akkasuma immoo
paartii dhan mormitootaas haa ta'u namoonni gurguddaan biyya kana keessa jiran namoonni hedduun gadda isaanii ibsatanii akkasuma immoo ulamaa'onni warroonni paarlaamaa keessa akkasuma immoo namoonni bebbeekamoon akka haga magaalaa keenyatti gadda isaanii ibsataa turanii kallattiimaan namoota keessa maqaa isin dhawee barbaan tokko faratti akka reef isin jedha Abiy Ahmed akkasuma immoo Jawaar Muhammad akkasuma Kaamil Shamsuu warra paarlaamaa keessa akkasuma immoo warroota ulamaa'ota ta'an keessa Abubakar Ahmed akkasuma immoo akka magaalaa keenyatti Sheekh Abdusalaam Khadiir jiranii namoota hafisanitti guutanii tole akkuma obboleessi keenya Abduu Firoon kaasetti hoggantoota gubbaarraa kaasee hanga jalatti kan gadi bahee miidiyaa irratti maxxansee ibsachuu dadhabellee onneen isaa akka boo'aa jirtu ni beeyna haa ta'u garuu kan nu har'a asitti meenshin goonu yookiin ammoo maqaa isaa kaasnee dubbannu nama gadda isaa san kaasee gadi bahee sooshaal miidiyaa irratti maxxanseedha jechuudha akkuma inni iyyuu jedhe hogganaa keenya Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed gabbahanii gadda isaanii kallattii kamiinuu akka ibsatan beekamaadha akkasuma ulamaa'ota munaashidootaa fi daa'iiwwan garagaraa maxxansanii jira maaliifuu waan biraatiif miti aliin toobate yookaan toobachuu dhabeef miti gaheen aliin taphate warri munaashidaallee yookiin ammoo warri nishidaa baasullee gahee karaa aliin wala xuree inni saaqesanirra har'a deemaa jiran siigalee warri biraallee akkasuma saboonni biraallee kan maxxansan jiru siigalee amma artistoonni garagaraa jechuudha haa maqaa isaanii kaasuu dhabnus wanti isaan godhaa jiran sun nama gahee guddaa qabuu fi namni gaarri guddaan akka gara galeedha guyyaa har'aa kana dhugaa dubbachuuf Oromoo guutuunu gadda keenya asuma nurraa fudhadhaa jennaan gara Zaad podcast jechuun miidiyaa keenya bakka buune gadda keenya ni ibsannaa jechuudha akkasuma isaaf rabbi isaa rahmat isaa haa godhu toobaa isaallee rabbi irraa haqee baloo jechuudha fakkeenyaaf raayyaa akkuma inni jedhe raayyaa abbaa macaa hayyuu kenna beekamaadha gadi bahee akka gaddi guddaan isatti dhagahame ibsee ture maaliifu nuti haga raayyaan isarraa beeku hin beeknu jechuudha nu caala waan beekuuf maxxansee akkasuma namni kamiyyuu kallattii kamiinuu madaa isaanii qaba beektaa warra miidiyaa irraa qofa yoo himne amma nutti mufachuun mala namni madaa onneen nama kamiituu dhiiga qabdi onnee namni duuti akkuma feete himatteen dhuftu guyyaa barbaadde namatti dhufti abbayitiin sitti seente haatetiin yoo barbaadde hayyuudhaan akkatti akka har'aa kanatti jechuudha barbaadde ilmaan sitti dhufte jechuudha maraafuu guyyaa gaddi namatti seene san maal godhuudha jechuudha innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun rabbi rahmat isaa godhu tole kallattii keetiiwwan tafiiraate tole ulfaadhaachaa wanni hedduun keetiin jira namoonni hedduun akkuma beektan jechaan beeyta akkuma isinuu kaaftan namoonni seenaa alii gadi fageenyaan beekanii fi namoonni bira turan namoonni immoo gadi qabaadhaan jechaan gadi fageenyaan seenaa isaa kana qorataniitiin harkaa qaban namoonni jabummaa isaanii nurra beekan gadi bahaniitiin gadda isaanii gama kamiinuu ibsachaatiin turan yoo kana jennu immoo dhaloonni hin ibsannee miti dhaloonni idduma jirutti gadda guddaa keessa jira aliin birraa nama maatii tokkooti miti yookiin nama ganda tokkooti miti yookiin nama naannoo tokko yookiin nama biyya tokkooti miti ilma biyyaati jechaan addunyaan tun nama guddaa dhabde jechaadha aliin birraa nama seenaa guddaa hojjeteedha akkuma isin jalqabarratti kaaftan immoo namoonni hedduun qeerroof qarreen dargaggeeyyiin jaarsi biyyaa abbootiin amantaa hayyootiin siyaasaa namoonni baay'een gadda isaanii ibsatanii turan waa hedduu kaaftanii jirtanii aliin birraa gaa seenaa guddaa Oromoof nama ooledha keessattuu sirnoota darban keessatti yeroo afaan Oromoo dubbachuun sodaatamu san keessatti sirnoota darban akka sirna Haayila Sillaasee sirna Dargii sirna Ihaadigis dabalatee yeroo afaan Oromoo dubbachuun ulfaatutti gadi bahee nutis ni qabna nuti of taana ambatti wanni fakkaannuuf hin jiru ofiin bullaa aadaaf safuu hawaasaa gadi baafneetiin eenyummaa gadi baafneetiin mul'ifachuu ni dandeenya afaan qabna dandeettii qabna jedheetiin nama dura dhaabataa ta'een turedha seenaan ni dubbata seenaan haa dubbatu san qofa osoo hin taane Dr. Alii Birraa mootii aartii Oromoo abbaa jaalalaa tokkummaa fi obbolummaati har'a boqotaniiru garuu ilma namaa akkamiifuu duuti hin ooltu akkanuma kana miti ammoo Dr. Alii Birraa seenaa bara yuwaaru hojjetanii dabruun waan mara caaltu isaan taasiseetiin jira seenaa bara baraan dhaloonni akka daawwitiitti keessatti of ilaalu akka kitaabaatti keessaaf dubbisu jechaadha kan isaan ummataaf yookiin dhalootaaf laataniitiin darban gooticha biyyeen itti haa salphattu jedha Oromoon yoo dubbatu kanaaf immoo nutis rabbiin itti haa araaramu toobaa isaas irra deebiidhaan rabbi irraa haa qeebalu
Firii lammii fi sabni ammoo haa jabaatu jenna. Seenaan immoo yoo dubbatu beeyta duuti foon gootaa malee seenaa fi maqaa gootaan fuutu jedha. Akkana yaa. Kanaaf immoo aliin dhugaa dubbachuudhaaf akkaataan itti ibsan nama dhibaa. Nuti sadda jarjara nuti ta'ee gadi baanii haala kanaan ibsanne malee of duratti yoo rabbiin jedhe sagantaa isaa kan addaas qabachuu dandeenya. Bal'isnee seenaa isaa funaanneetiin amma sa'aatiin nu daangessa waan ta'eef. Kanaaf gaa dhaloonni immoo nama akkanaa kana jechaan inni dabreetiin hin jira. Inni dabree hiriyoota isaa kan lafa bulan irraa maatii firootan irraa haa ta'u deemee seenaa nama kanaa qoratee bu'aa bayii yookiin chaalenjii isa jedhamu kan aliin birraa keessa dabreetiin as ga'e. Waa hedduutiin gumaache jedhama beektaa seenaa keessatti yoo dubbatamu haga qaama itti hir'atu waa hedduu ta'eetiin hin jira jedhama afaanitti xiqqoodha. Garuu kan akka hin taaneef immoo dhaloota isaaf riqicha ta'eetiin asiin isa ga'e kana jabeessuun seenaa qoratuun bara baraan faarsuun laggeeniif daandiiwwan garaagaraa yookiin gaarreenis haa ta'u. Especially kan maqaa warra Amaaraa kanaan jiran yoo jiraate gara maqaa Alii Birraatti nuuf haa deebi'u. Dhugaa dubbatuudhaaf nuti akka magaalaa keenyaatti mana barumsaa tokko qabna. Mana barumsaa moodeel Timirtees jedhama dur beektaa. Aliin Birraa osoo lubbuun jiru gara magaalaatti teenyaatti dhufee bara san keessa osoo lubbuun jiruudha. Seenaan akkanaa kun osoo heddummaatee bareeda ture. Aliin Birraas hedduu gammadee akka yeroo san keessatti jira. Bara 2020 san. Bara san keessa ture. San booda mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Alii Birraa jenneetiniin kan moggaafne sa'aatii san keessatti beektaa. Kanaaf immoo gaa isaan irra hedduun iddoon garaagaraa sirnoota dabran akkuma sirna nafxanyaa yookiin naannoo warra asii gadii kanaan nurraa fudhatame beektaa. Deeffannus maqaan tokko dhaloonni ammas beektaa. Dhaloonni har'allee maqama isaanii saniin yaama. Maqama isaan itti moggaasaniitiin dhiisan saniin yaama sun ta'uu hin qabu. Waa hedduu qabna. Dhaloonni waa hedduu as baaseetiin hin jira. Gootota hedduu qabna. Uf qoratuu qabna. Kan kaleessaa san balleessuu qabna. Nuti ufiin boonuu qabna. Hambi sunuu saalfannee bara. Ka dhufanii nu saaman. Ka dhufanii nuti suniif beekan nuun jedhan sunuu bara hin saalfanne. Hanga ammaattuu. Hanga har'aattuu hin saalfanne. Hanga har'aattuu. Kenna jedhaa jiran jechuudha. Si kajeelan beektaa. Aliin immoo nama gumaacha gama aartiitiin osoo xiitii takkan osoo aartiin dhagaa tokko osoo darbatiin afaaniif jecha jechoota mimmiidhagaa loqonni afaan Oromoo kun beektaa osoo keessa gadi buute akkuma sinuu jalqaba kaaftan cirracha bishaaniiti hedduudha beektaa yoo dubbatamu immoo rasaasa beektaa jechaan onnee si dhaha. Gootonni kanaan dura dubbataniiti waa hedduu jechaan bifa jechaan afaaniitiin diina dhahaatiin turan. Gaafa itti hammaatu mootuunis hin haftu gaa wanta hin hafnelleedha. Waa hedduu qabna. Kanaaf immoo dhalootaaf wanni guddaan nuti dhaabnu maqootii iddoo kamuu haa jiraatan gaara dur nafxanyaan qabatee maqaa ofii itti moggaafate kaadhallee dhaloonni waan sanii ni yaamu laga dur sirni gabroonfataan sirni nama nyaataan qabate maqaa ofii itti moggaafate maqaa san irraa kaasee maqaa Dr. Alii Birraa maqaa artist Alii Birraa akka nuuf godhu asumaan gaafii kenna asumaan yaada keenya dabarfatu barbaanna. Kana qofa miti daandiiwwan hedduun har'as haa ta'u magaalaa keenya keessattis hedduutu hojjetamaatiin hin jira. Akkuma kanaan dura daandiin namoota hedduudhaan muggaayitiin jira. Magaalaa Adaamaa keessatti akka Jawaar Mohaammed. Alii Birraa asin Dirree Dhawaattis paarkii Alii Birraa jedhamu. Paarkii Alii Birraatu jira. Kun seenaadha beektaa jechaan waan hedduu si gammachiisu gaafa lubbuun jirtu jechaan galata namaa gaafa lubbuun jiru kafaluutu dirqama. Eebadee waan fuutu booda. Kanaaf immoo daandiiwwan ammallee magaalaa keenya keessattis hedduutu hojjetamaatiin hin jira. Maqaa goota kanaatiin akka nuuf moggaasan kabajaadhaan gaafanna abdiis qabna. Kanaafuu kanuma jenna. Tole hedduu tokko galatoomii dhugaa ergaa jabaadhaa fi ergaa namni xiinsammuudhaan laale keessatti waa hedduu arguu danda'udha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf goonni osoo jiru lubbuun faarfamu jechuun qananiin kana caalee hin jiru. Namni nama kana kallattii hin taane akka bid'aa yookiin akka gabbaraa akka sirkaa hin taane qofa ofirraa eegu malee namni si faarsee seenaa kan keessa irraa haasa'e homaa dhaloota turraa barata malee dhaloota turraa barata malee rakkoon qabu jechuudha. Jalqaba irratti akkuma raayyaan jechaa ture san azaaballee seenuuf taabbachuu qabda jedheemi. Taabbachuu qabda. Dhugaa goota taatee yaamamuudhaaf yookaan ammoo nama badaallee taatee yaamamuudhaaf ati wanta sirriitti badaasi godhee si waamu san dalaguu qabda. Dhugaa Dr. Alii Birraa jechuudha.
an akkamitti akka isa ibsuu fi yeroo afaan isa Dr. Ali Birraa jedhee yaamuyyuu ittiin qaanfadha maaliifu nama hayyuu kana namni akka kiyyaa laafaan kun yeroo itti deddeebi'ee maqaa isaa yaamu na qaanfachiisa haa ta'u garuu dhiiga kiyyaa saba kiyyaa adeeroo kiyya waan ta'eef faarsuu isaan dhiisu jechuudha haguma fedhallee qaanfadhullee jechuudha kanaafuu ogeeyyoonni kaameraa sa'aatiin dabree jira jechaadha gabaabsuu yaalaa jechaadha. Tole ummata Oromootiif yookiin saba Oromoos ta'ee ummata jiraattota biyyattii Itoophiyaa keessaa akkasuma addunyaa guutuudhaafuu obsa guddaa rabbi isiniif haa laatu jecha Dr. Ali yookiin Dr. Ali Birraa yookiin ammoo Ali Muhammadiif rabbiin rahmata isaa haa godhu toobaa isaa rabbi isarraa haa qeebalu jechuu barbaada gamanumaan wanta dhaammattan qabdanni hawaasa. Wanti dhaammanni jira. Tole carraanaaf dabarsuu keetiif. Hayyuun yoo dubbatu seenaa bara dhibbaa baruudhaaf bara dhibba jiraachuun hin barbaachisu jedha. Seenaa bara dhibbaa baruudhaaf yookiin seenaa namoota waggaa dhibboota jiraatan baruudhaaf waggaa dhibba jiraachuun hin barbaachisu. Namoota lafa buleeyyii seenaa isaanii qorataniitiin hin dhalootaaf dabarsan akkasumas immoo hiriyootan maatii isaanii irraa deemneetiin hin gadi fageenyaan qoratuun waajiba. Kana qofaa miti warroonni akka Alii Birraa warroonni lubbuun jiranis haa ta'u kan darban dhaloota dirqama namummaa sabummaa fi lammummaa baaniitiin hin darbanidha. Dhaloota daandii fi jechaan uf kennanii ofirra darbanii dhalootaaf daandii dhiigaan saaqanii dhalootaaf ibsaa qabsiisanidha. Kanaaf immoo seenaa namoota akkanaa kana gaafa isaan du'an yookiin du'an lubbuu kanarraa darban qofa dubbachuun hin barbaachisu. Gadi fageenyaan yoo rabbiin jedhan nutis immoo namoota lubbuun jiran namoota hedduutu jira akka artist Umar Sulaiman general artist Umar Sulaiman namoota hedduutu jira namoota akkanaa kana immoo nutis yoo rabbiin jedhe godaaf ganda seenaan isaanii jiru seennee baafnee